Kiristoosi ergama Rabbii wasiin jedhu ragaafaan nama wasiin jedhu ragaafaan Yesus du'a moo'eera ka'eera kan jedhuuf dammoo ragaawwan jecha kana wal dhahuu ragaa siinan kennaa jechuudha. Siif galee fakkeenya takka sii kaasaa jechuudha kiyya. Yesus waaqee macaafa qulqulluu irratti hin barreeffne naan jedhaa jirta moo? Qoy kaa kiyya dhageeme. Yesus erga du'aa ka'ee nyaata nyaateera, qurxummii nyaateera. Kanan kaaddu. Miti? Qurxummii nyaateera. Eeyyen. Yoo lakkeetti ragaa faana damuu qurxummii sigaalallee haa nyaatu. Qurxummii sigaalallee haa nyaatu. Annan masa waaqachaa jiru beektaa. Gaafa dana faana jechuudha. Eeshi bakka erga waa kanne ta'e amma Yesus lubbuudhaan ol fudhatameera gara samii jettanii jirtan. Fooninis ol fudhatamee achi keessatti nyaataa dhugamoo maal hojjechaa gaheen isaa maalidhame? Foonuma kanaan ol fudhatame moo lubbuu isaatti ol fudhatame? Silaa du'eera du'aa kan ka'e foonidhaan du'e foonidhaan ka'e. Namni tokko du'u fooniin du'e yaani lubbuu isaa gara Rabbii fudhatama. Garuu bakka kanattuu akka inni hin duune tokkoffaa maal irraa hubadhaa? Kijiba irra kahanii jechuudha. Miknaatum namni du'e tokko fooniin hin ka'u inni immoo fooniin ka'e nyaatee dhugeera jechuudha. Kanaafuu ammoo samii irratti yookaan mangiste samaatii sin jetta san irratti Yesus Kiristoos nyaataa dhugaa jira mee kana naa deebisi. Gaheen inni hojjechaa jiru maalidha? Oh my God! Lucky. Nyaata dhugaa jira naa jette beekte waan wayi. Gaafi natti ta'ee deebisuma mirga qabdee dirqama. Inneen nyaachuu fi yookiin dhuguudhaaf hin deemne gara samiitti. Nyaataa fi dhugaatiin illee akka jiru hin beeku. An samii irra deemee hin argine waan argitee jiraattu hin beeku. Garuu Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa tokkorraa deemtee yoo dubbistu ልባችሁ አይታወክ በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም እመኑ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ ይህስ ባይሆን ኖሮ ባላልኳችሁ ነበር ስፍራ ሊያዘጋጅላችሁ እሄዳለሁ ስፍራ ባዘጋጀውላችሁ ቦታ ስፍራ ካዘጋጀውላችሁ በኋላ እናንተም ከኔ ጋር እንድትኖሩ ዳግመኛ ሊወስዳችሁ እመጣለሁ ይላልና inni iddoon of qopheessuu akka deeme dubbate iddoo san irratti iddoon of qopheessuuf mana nuuf qopheessuuf gara samiitti ol ba'e malee nyaata deemuu nyaata nyaachuuf dhuguudhaaf homaa kan jedhu yaada keenya yoo ta'e malee yaada macaafa qulqulluutti waan hin taaneef achi keessa deemee baay'ee laasuu hin barbaadu kun yaada mataa keetiitti na fakkaata Kiyuko wanna figale benesi manu bagzabere manu esif gale anatti samana waqayyatti samana jere sif gale tokko farratti waan birasa akka jiru si hubachisa jira dal bakka kanatti asuman qabachaa deem amma gaafin kiyya maasti fakkaate kiyya waddu jechuudha eeshi kala dhageeral kiyya yaanni kiyya maasti fakkaate ati amma foon uffattee jirta mitiire yoo foon uffatteertu kan ni nyaataa ni dhugda yaani si beelechallee sif galeera miti namni foon hin jiru tokko jechuudha. Yesuusis dammoo sa'aatii kanatti foon hin jira laal. Sa'a kanatti foon yoo jiraatu kana nyaatee dhugaa. Innaa dammooti silaa namni foon hin jiru tokko zalaalamii ni jiraata deebisee inni du'aame. Mee deebisee ni du'aa boodetti deebinaan maal hojjetaa jira gaheen isaa maalidha foon hin jira waan ta'eef jechuudha. Nyaataa dhugamuu maal godhaa jira? Okay. Yesus Kristos nyaata dhugaa raawwate jedhamu kana nyaata dhugaa kan jedhamu kana an dhaqee waan hin argineef macaafa qulqulluu irratti illee hin nyaatan ol bahee hin dhugan ol bahee wanti jedhu wanta barraa'ee waan hin jirree fi ofirraa ka'ee yoo haasa'ee cubbuu dubbataa jira jechuudha. Yoo gongoraa jiru jechuudha. Haatama macaafa qulqulluu waan hin amannee fi akka barbaadde haasofta. Jestarillee macaafa quraana kan keetti akka barbaadde haasa'uu danda'a. Garuu waan macaafa qulqulluu waan amanuu fi macaafa qulqulluu irratti immoo hin dhugaa hin nyaata samii irra ol bahee kan jedhu hin jiru. Kanaafuu murteessuu hin danda'u jechuudha. Duratti bani Israa'el qofaaf ergame wanta jedhu kaasee turte. Bani Israa'el qofaaf Yesus Kiristoos akka hin ergamne Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 12 irratti macaafni qulqulluun akkana jedhu. ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ የገዛ ወገኖቹም አልተቀበሉትም ነገር ግን ወደ ገዛ ወገኖቹ ዳሳ በኒ እስራኤል ጀቹዳ በኒን እስራኤል ገሩ ሰህን ፉደነ ጀዳ በኒን እስራኤል ወኪን ደግሞ
የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም ጀ ነገር ግን ጀዴ ለተቀበሉት በስሙም ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ጀ ወረ ተመነኒፍ ወረ መቃይሳት ለአመነኒፍ ወረ ሰፉደተኒፍ ኢልማን ጆሌ ዋቀዮ አከታን አንጎ ከኔፊ ጀ እነርሱም ከመንፈስ ተወለዱ እንጂ ከስጋ ወይንም ደግሞ ከወንድ ፍቃድ አልተወለዱም እና ከናፉ ኩን አስረት ሲያላ ፈሸለሰ ይቹዳ ወላ ተቆ ቶሌ ሽኪያ ከላል ገሩ አስረት ይከጅራ በሬዱ ይከጅራ ቤት ያስብረት ዋይ እስራኤል አኩማቲ ጀተሰኒ ኤርገሜ ቱሬ ገሩ ሰምን እስራኤል ሰፉዳችሁ እንደንዴ ይሰተመን ዋ እንደንዴ ሰፉዳችሁ ዋ እንደንዴ ማል ጎዴ nama isatti amanu hundaaf nama maqaa isaatti amanu hundaaf jalqaba irratti wanti hubattu keessatti jechuudha amanuun kee Israa'el qofaaf ergamuun amanuun isaa fudhatuun kan kee ittiin gammada sababiin isaa yoo tariin fudhadhu itti wangeela wal dhabdaan irra gaaraan dhaabbadheetu sin jedhe jechuudha tokko lammaffaa irratti dammoo bakka kanatti jechuudha Yesuusi foonidhaan ol fudhatame mee gaheen inni jechuun ani wangi amantaa kee xiqqoo miti waan gaafii natti ta'edha atis dammoo tarii akka gaafii natti ta'e kanatti deemtee gaafatuu dandeessaa jechuudha paasteroota gaafadhume fooniin ol fudhatame kana namni tokko fooniin ni jiraata silaa ni beelaa ni dhoobata gaheen isaa maalidha jettee gaafatta jechuudha achi keessatti gaheen isaa maalidha ni nyaatamoo ni dhugamoo maali dhiitoo gaafadhu kanaaf deebisirraa hin eega jechuudha ittaansuudhaan dammoo warroota yaani an fakkeenya barsiisotan qaba wantoota nagaafinatti ta'e isaaniin gaafadha siif garee atis akkuma san dammoo jechuudha deemtee warroota barsiisaa kiyya macaafa qulqulluudha malee ennuyyuu miti kanaafuu macaafa qulqulluu waan sirriitti dubbista yaani bakka kanatti amma gaafiin arganne gaafii qof deebiin arganne kaasiif galee deebii kamin arganne meenatti himme deebii siif kenneessu Yesuus fooniin ol fudhatamee jira namni du'e tokko mee asumtuu hojjettu ani bakka kanatti mala fudhadhi hin duudhaa beela'e garuu foon sun beela'e ka jedhu hin jiru fakkeenyaaf foon odoon du'in dura uffate suni foon beela'e guyyaa Maatiyos boqonnaa tokko illee deemeti dubbisi Luqaas illee dubbisi Yohaannis irraa dubbisuu hin dandeetta Yohaannis ኢየሱስ gara ምድረ በዳ ደሜ guyyaa 40 fi halkan 40 soome yeroo deebutti seexanni maal godheeni isa qore jechuudha yeroo san akka beela'ee argee qoreen beette kanaafu waa takka bicha sirraa barbaada kiyya wanna sirraa barbaadu dhagayi fooni Yesuus dura uffatee fi fooni Yesuus uffatee ka'e garaagarummaa ni qabanaan jette isaaf ragaan ati naa kennitu maalidha foon duraa ni beelaa kan lammata uffatee ka'e kun hin beela'uu naan jette isaa immoo ragaa wangeelaa mi'eessaa hin fuudha. Okay. Isaan hinduuna jettee barsi amma iddoo man gaafii bakka bakkoo hidhadhiis isaan amma dura atamma du'aa fi du'aa ka'uu isaatti nama hin barsu mayyaa koo jechuun baree amanuu danda'a. Du'uu fi du'aa ka'uu isaatti sirriitti naasofna turre garuu ati du'uu fi du'aa ka'uu isaatti namantu kanaafuu haga barbaadillee yoo amma sitti himee hin amantu jechuudha. Haga barbaadu. Maaltu beekana amansiisu ilaali jechuudha haga natti himteen. Laaki. Nana mana kiyya. Siif galee. Namantu. Yalla amma mootumteerta. Amma maal naan jetta sumee koo natti himee. Adabbisi adaba. Yesuus akka du'iin amantaa siin jennaani hin amanuu naan jette. Akka du'aa hin amantaa siin jennaani. Kiyya. Geemii mootumteerta. Wanna wangeela irraa jedhi siin jetta. Okay. Kue wangeela mbafadha. Wannan jedhi siin jedha jetta. Wangeela irraa siin jedha wangeela keetiin alan jedha. Koika. Kamsi wansu. Anda mau Qur'aana keessa si gaafadhu? Qur'aana keessa dhugaa dubbachuuf barsiisota Qur'aana siif fida.
Akkam si Enna gabaabaa si waa'ee quraana na wajjin mormuun barbaaddu. gaafii qabattu quraana ustaaza si fiduu nan danda'a. Garuu fi kan kooti reefuun barachaa. Ustaaza naa fidi gaafii baay'ee qaba. Ustaaza naa fidi qaxaruu qabannee jechuudha. Qaxaruu qabannee haasofna. Rakkoon hin jiru. Akka galgala wajjin dubbanne sanitti illee hin goona. Tole eshi kiyya. Eshi naan jedhi wannan siin jedhe jechuudha nafaan. Wallaahi wangeela irraa siin jechaara wangeela irraa ramba'u shi. Eshi Waaqayyo duwwaatu. Timooteewos boqonnaa lakkoofsa 16. Eshi as jala naa kaa'u ijoolleen kiristaanaa dafaa. Timooteewos boqonnaa yoo hunda gongaraatu wangeela kee irratti hin beektaa jedhi Waaqayyo duwwaatu. Boqonnaa ja'a lakkoofsa ja'a. Lakkoofsa 16 naa kaa'ame. Yalla jedhi Waaqayyo duwwaatu. Jedhi ka Waaqayyo duwwaatu. Waaqayyo duwwaatu. Hinduu. Hinduu. Wallaahi akkas jedha wangeelli kee. Waaqayyo duwwaatu hinduu. Waaqayyo maarree hinduu dhugaadha. Jedhi ka wangeelli jedhe nafaan rabbashini too adabbii kan keedha ishee. Hinduu. Nafaan jedhe ishee gidduudha na cabarbaranii. Waaqayyo duwwaatu hinduu. Waaqayyo duwwaatu hinduu. Inni ifa homtinuu itti dhiyaachuu hin dandeenye. Inni ifa homtinuu itti dhiyaachuu hin dandeenye. Ana afaan Oromiffaati shuu haasaa jirta. Inni ifa homtinuu itti dhiyaachuu hin dandeenye. Inni ifa homtinuu itti dhiyaachuu hin dandeenye. Keessa ni jiraata. Dhugaadha. Jedhi kaa keessa ni jiraata. Keessa ni jiraata. Namni takkaa isa hin argine. Namni takkaa isa hin argine. Isa arguus hin danda'u. Isa arguus hin danda'u. Bakka Yesus dammoo namni hunduu argeera jechuudha. Waaqayyo immoo namuu sana agarree jechuudha. Goobas. Yaala qabe amma soonni. Taadhaan Yesus Kiristoos qofatu jira jedhee abbaan isaa illee hin jira bara. Waa'ee abbaa isaa haasaa jira bara. Achirratti. Waa'ee abbaa isaa kaasee waa'ee rabbii tokkochaa kan haasa'e bara Yesus Kiristoos qofaadha. Kan tarrake jechuudha. Okay. Waa wangeela irraan alaa fi hin jennee. Qixaatii waan ta'eef rakkoo hin qabu. Doo barbaachisaa ta'e yookiin ollaa. Macaafa qulqulluudha sagalee Waaqayyoo hejjaniiti maal rakkoo qaba. Waaqummaa isaatiin hin duune namummaa fooniitiin malee dhugaadha. Sunillee dhugaa. Mee bakka kamitti ani waaqummaadhaan hin du'u namummaadhaan nan jiraadha jedhe. Bakka kamitti waaqummaa kootiin hin du'u namummaa kootiin dammoo nan du'a jedhee. Aadaa kiristaanaa qabatti maashaadha. Kiyyaa osoo jettu taa'ee gadi chattisi. Kiyyaa amantaan kee maalidha? Amantaan kiyya ammaa kiristaanaa kaaqashti. Mee ragaa naa kenni kiristaanummaan amantaa kan jedhu. Akkam. Ragaa kiristaanummaan amantaa ta'uusaa. Amantaa jechuun maal jechuudha? Amantaa jechuun amanuu fi amanamummaadha keessanitti waan ta'eefoo. Amantaa jechuun maal jechuudha? Gaafuma si gaafadha. Rabbi ni jira jedhanii amanuudha ka. Anillee rabbi jira jedhee amana ka. Taada amantiin rabbi sii kenne sun kiristaanummaadha miti hiree kiristaanummaan amantaa ta'uu sanaaf kenni ka. Ofii keetiitti of moggaasu malee. Kiristaana jechuun kiristoositti amanu jechuudha. Bara wanti biraa hin jiru. Kiristaana jechuun kiristaana jechuun kiristoositti amannee kiristaana taane jechuudha. Wangeelli akkas hin jedhu. Gaaffii biraa hin qabu. Wangeelli akkas hin jedhu kiyyee. Kiristaana jechuun. Wangeelli maal jedhame? Ati kan kiristaana jechuun mataa waldaadha. Ansa malee an kiristaana kan jedhamu nama kiristoositti amaneetu kiristaana jedhama jedhee waamama. La. Kiristaani si jammar kiristaanummaa fi ati waliin beektu intina kiyyuu kiyya. Sababii an siin jedheef jechuudha waldaa ofiititti Paawulos kiristaanota jedhee too moggaasa hojii ergamoota boqonnaa 1:11 yaa jiru.
Kiristaanota jedhee maqaa waldaa sanitti Pheexiroos moggaafate amma kinoo hawwaariyaatii mulee wangeelii Amma jedhee maqaa isaa waldaa irraa maal naa godhan amantaatu na fayyisaa bara. Maqaa isaa irraa amantaan maal na hin jiru godhan. ka Kiristoos irratti amanaa jedhee isatti amanne illee. Maqaa maal naa godhana. hin jiru ka akkamitti meeti amantaan kee maal sin jedhan fakkeenyaan amantaan kee maal naan jedhan amantaan koo islaamaadha rabbiinis dammoo islaamummaa filatee naaf kenne kanammoo ragaan qaba atis dammoo jechuudha kiristaana erga taateti amantaan koo kiristaana itti ragaa fidiis sin jedha hojii ergamoota boqonnaa tokko lakkoofsa meeqadha ijoollee 23dha. Amantaan koo dhugaadha barqashti koo. Tirii qabu. Ragaa naa kenni ka an fakkeenyi kiristaanummaan amantaa soo ragaa naa kenni Amantaan koo dhugaa akka ta'e moo? Anamma amantaan kiyya dhugaa akka ta'e moo? Amantaan koo dhugaa akka ta'e iddoo baay'ee irraa sii kenna ragaa dhugaa. Eshi naa kenni naaf fudhata naa kenni naa kenni. Waliin amannaa iyyuu. Amantaa dhugaan Yesuus Kiristoosidha. Karaanis dhugaanis jireenyi sana akka jedhe dhugaadha. Ani hin kaadu Yesuus karaa onaan jette eeyyeni karaadha warra ergameetiif hin kaadu. Garuu ani wannan sirra barbaadu keessa jireenyas Yesuus Kiristoos. Karaa qofa odoon ta'e laali addaan hin kukkutin kaa yoo amante mul'ubatti aman. Yesuus an karaadha, an dhugaadha, an jireenya jedhe. Ana malee gara abbaa kootii kan dhiyaatu yookiin gara mootummaa rabbii kan galu hin jiru jedhe. Isin karaa isaatiin du'aa ta'uu isaatti yoo hin amanne qo'eem kanarratti hin qabinne as baay'ee sageeffadhe ammaas. Shukran warroonni giftii Du'aa ta'uu isaatti yoo hin amanne isin barri Yesuusitti amantan isin nama biraatti amantan jechuudha. Isaa kanayyuu hin beeknu bakka. Nu amma isaa hin duune kana hin beeknu. Isaa du'ee du'aa ka'e kana hin beeknu. Inni Yesuus Kiristoosidha miti jechuudha. Isaan isin amma wanta baay'eetu naa galaa jira. Maaltu naa galaa jira? Isaa nama isin nu waamtan kuni isaa kamii? Kan jette irratti kiyyaa waa tokko siif hima jechuudha laal jechuudha. Wannumaati dubbatte irratti ila tokkoffaa irratti hangan xumurutti naaf obse jechuudha. Yoo karaadha jette eeyyeni karaadha. Garuu karaadha malee gahumsaa miti laal waan hubatu keessatti tokko. Dhugaadhas. Wayika kijibaa miti dhugaadha. Eeyyen. Eeyyen nagee. Kiyyaa akkoo si ibsaan jira. Karaadha sonaan jette warra ergame bani Israa'eliitiif karaadha. Dhugaadha ergamaan kijibaa miti. Anaafis dammoo rasuula kootu karaadha. Bakki lakkee ani moo gahumsi kan koo eenyuun biraa rabbiin bira jechuudha. Warri isatti amani isanis dammoo warri Yesuus Kiristoos amani sunillee warri suni gahumsi osoo hin taane inni karaadha jechuudha. Kanaaf dammoo karaa ta'uusaa wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti maal jedha? Waaqayyo isa tokkicha. Fudhate macaafa qulqulluu irratti adda kukkuttee fudhate. Wangeela adda kukkuttee maaf fudhata? Waan baay'ee si dhaggeeffataara garuu jechuudha. Yeroo baay'ee si yeroo argu takka keessaa kukkuttee fudhatta. Macaafa qulqulluu akkasitti. Ani kosi amane karaadha innaan karaadha sin jedhe karaa ta'uusaa kunoo sumarraa irra gaasiif kennaa bal'aa. Dhugaadhas. Gahumsa soontaan inni karaa eeyyeen dhugaadha. Kijibaa miti dhugaadha. Jireenyas. Dhugaadhas. Jireenyas. Dhageekaa kiyyaa waliif caqasuu wayya laal jechuudha. Laal kijibaa miti. Karaadha dhugaadha dubbiin inni fidee dhufe jechuudha. Miknaatum kan inni itti yaamu tokkichummaa rabbiiti waan ta'eef jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti maal jedha? Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos isa ati ergite san beekuun isaanii jireenya maalitii bara baraati jechuudha. Waaqayyo isa tokkicha ilaali isa Yesuus ergi san beekuun jireenya bara baraati jechuudha. Yesuusis dammoo karaa ta'e karaan fudhatee deemesitti fakkaate gara Waaqayyooti. Yalla amma geemiin kee dhumateera al tokko adabbiitti seenta. Eshi. Dhumateera ishi. Waan ani jedhee na faana jettaa? Qoy yeddoo tokko dubbisu macaafa qulqulluu keessa. Yeddoo tokko. Qoy geemii kan kee adabamii too itti fufne isatti. Adabamii al tokko. Ati adabamuu qofa qoy yeroo tokko dubbisu kaa. Waan tokko si dubbisu barbaade. Karaa kan koo adabamii too itti fufte jechuudha. Hanga daqiiqaa 4 hin qabne waan ta'eef jechuudha. Hanga geemiin dhumatutti. Aarangiitti siif kennanii too adabe. Nafaana jette jechuudha. Wallaahi wangeeluma irraan si jechuudha. Ijoollee giiftii kan takka illee hin jirtu as keessa. Eshi dubbadhu. Dhagee wanneen ani jedhe nafaana jette. Wangeela irraan si jedhe. Ishi Waaqayyo isa tokkicha jedhe. Wallaahi hin kijibu waan takka irratti jechuudha. Wangeela irraa si jedhe. Wallaahi hidhaan hin kijibu. Waaqayyo isa tokkicha jedhe. Okay. Waaqayyo isa tokkicha. Isa dhugaa
Masa dhugaa. Yesus Kristus isa ati ergite san beekun. Yesus Kristus isa ati ergite san beekun isaanii. Maal irra jira? Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3. Meeshee as jala naa kaa'u. Yesus Kristus isa ati ergite san beekun isaanii. Jedhiga. Yesus Kristus isa beekun isaanii. Jireenya bara baraat jiraatu. Jireenya bara bara jiraatu. Aywa, isa Yesus Kristus erga san beekun jireenya bara bara. Jireenya bara bara jiraatu. Kanaafuu amma dubbisu kaa. Jireenya bara bara akkatti jiraatan isaa dubbisu xiqqoo. Itti hafuufne. Dubbisi. Okay. Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 28 irratti akkana jedha. 27 irraa siyaa dubbisu. በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ፣ እኔም አውቃቸዋለሁ፣ ይከተሉኝማል። እኔም የዘላለም ሕይወትን እሰጣቸዋለሁ፣ ለዘላለምም አይጠፉ፣ ከእጄም ማንም አይነጥቃቸው። እኔም የዘላለም ሕይወትን እሰጣቸዋለሁ ጀደ መሌ አባን ጅሬኛ በራ በራ ሂንከናፍ እንጀዱ አኒ ጅሬኛ በራ በራ ሂንከናፍ ጀደ ኩን አንጎ ነምኒ ኦኪን ነቢይን ቶኮ ol ka'ee kennuu danda'u miti. Aangoo rabbiiti kun. Rabbi qofatu jireenya bara bara yookiin jireenya jannataa namaaf kennuu danda'a. Namni aangoo ofiitiin nabiyyiillee ta'e kamillee haa ta'u haga barbaadeen nabiyyoota kana dura turan nabiyyoota gugurdaa Muusaallee waamuu yoo barbaadee Ibraahimin illee waamuu barbaadee nabiyyootni kana dura turan hundi isaanii aangoo akkanaa yeroo dubbatan hin argitu jechuudha. Garuu as bira maal jedhee dubbatee anillee jireenya bara baraa isiniif hin kennaa jedhe. Jireenya bara baraa isiniif hin kennaa. Kun maal jechuudha? Aangoo rabbummaa as bira mul'iseera. Jireenya bara baraa namaaf kennuu kan danda'u rabbii tokkicha qofa. Musliimni illee akkas jedhee amana jechuudha. As bira immoo jireenya bara baraa isaaniif hin kennaa jedhe. Tole shi dhaggeeffadhaan biyya kan bakka kana tokko farratti jechuudha Yesuus ani humna kootiin ani sakkir baafqacam ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u humna abbaa kootiitiin jedha siif galeera miti wangeelli walda halakki yoo jettin ta'e ofi jechuudha itti naansuudhaan dammoo jechuudha dhaqemee Maatiyus boqonnaa 10 dubbisi. Maatiyus boqonnaa 10 lakkoofsa meeqa? Bukan Maatiyus 4 lakkoofsa 10.